Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkamii yoona eegdanii, akkamii sa'aatii kana eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dukkana keessaa gara ifaatti, du'a keessaa gara jireenyaatti, Si'ool irraa gara gannatiitti, abaarsa irraa gara eebbatti, garbummaa irraa gara bilisummaatti, gadda irraa gara gammachuutti, salphina irraa gara ulfinaatti kan nu fide, inni rakkina keenyaaf furmaata kan nuuf ta'u, dadhabbii keenyaaf humna kan nuuf ta'u, dhukkuba keenyaaf qoricha kan nuuf ta'u, gaafii keenyaaf deebii kan nuuf ta'u, jireenya keenya bu'uura kan nuuf ta'u, eenyummaa keenya miidhagina kan nuuf ta'u, maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Akkasuma deessuu haadha isaa kan taate qulqulleettii qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan haadha teenya qulqulleettii dubree maaramee kan ulfaattee fi kan kabajamtee nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, sagalee Waaqayyoo kan waliin dhageenyu, Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 akkana jedha. Egaa kitaabni Fakkeenyaa boqonnaa 3 lakkoofsi 1 akkana jedha. Yaa ilma koo gorsa koo hin irraanfatinii, abboommota koos yaadadhuu qabadhu kan jedhu waliin baranna jechuudha. Maqaan sagalee kana maqaa Waaqayyoo kan ulfaatee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Yaa ilma koo gorsa koo hin irraanfatin jedha. Egaa yaa saba Waaqayyoo, Waaqayyo karaa tokkoonis karaa biraatiinis nu gorfata, karaa biraatiinis nu barsiifata, nuti garuu hin hubannu. Waaqayyo namarra bulee nama barsiifata. Horii irra bulee nama barsiifata, karaa garaagaraatiin nu barsiifachuu danda'a. Nuti yoo har'a laata Waaqayyo kallattiidhanis ta'e al kallattiidhaan, fakkeenyanis ta'e iccitiinis ta'e galumsaan kan nu barsiifatu, kan nu gorfatu, nuti yoo har'a hubachaa jirra, nuti har'a dhaggeeffachaa jirra yaa saba Waaqayyoodha. Nuti yoo walii keenya hubachaa jirra. Kanaafuu nuti yoo jecha isaatiif iddoo kennaa jirra. Waaqayyo yoo nu gorsu, gorsa isaa yoo nuuf kennu, gorsa koo hin irraanfatin kan jedhu. Kanaaf yaa saba Waaqayyo, Waaqayyo yeroo baay'ee nu gorse, namarras bulee nu gorsee jira, karaa garaagaraatiin nu gorsee jira. Nuti yoo gorsa sana hojiirra oolchaa jirra. Mee yaa yaadannu hundi keenya gorsa Waaqayyo nu gorse yookiin immoo nu barsiifate. Isin guyyoota baay'ee fi waggoota baay'ee nagaatti jiraachuu isiniif ni dabalu. Gaarummaa fi amanamummaan isinitti hin fagaatin, morma keetti isaan hidhadhu, gabatee garaa keettis isaan caafadhu. Yommuu ati Waaqayyo duratti, nama durattis maqaa gaarii ni argatta, faara tolaadhaanis ni ilaalamta. Garaa kee guutuudhaan Waaqayyo amanadhu, hubannaa ofii keetitti hin hirkatin. Karaa kee hundumatti isa yaadadhu. Inni daandii kee siif ni qajeelcha. Inni ogummaa qaba ofiin hin jedhin, yookiin immoo ani ogummaan qaba ofiin hin jedhin. Waaqayyo sodaadhu, wanta hamaattis irraa dhiisi yookiin irraa gorii jedha. Egaa wanti hamaattis fagaadhu. Kuni fayyaa dhagna keetiif, cimina lafee keetiifis ni ta'a jedha. Egaa qabeenya keetiin, ija miidhagina keetiin hunduma keessaa isa duratti Waaqayyoof ulfina kennii jedhee dubbata kitaaba kanarratti jechuudha. Waaqayyo akkatti nu barsiisa. Yaa saba Waaqayyoo, yommus midhaan gombisaa kee ni guuta, daadhii wayinii kee inni haaranis guutee iddoo cuunfaa wayinii kee irra ni dhangala'a. Yaa ilma koo, adaba Waaqayyo hin tuffatin, ifata isaas hin jibbin.
abbaan ilma isaa jaalatu akkuma adabu waaqayyoonis nama jaalatu ni adaba jira. Namni ogummaa argatu, namni hubataanis haa gammadu. Ogummaan meetii caalaa bu'aa qabdi jedha. Iji ishee godhattus kan warqee irra ni wayya. Isheen calleewwan caalaa gati jabeessadha. Wanti ati caalatti hawwitu keessaa kan isheedhaan qixaatu hin jiru jedha. Egaa waaqayyoon akkanatti kitaaba fakkeenyaa irratti barsiisa yookiin immoo iyyuu akkanatti dubbata. Gara harka ishee mirga jireenya dheeratu jira jedha. Gara harka ishee mirga jireenya dheeratu jira jedha. Jireenya gaariin akka jiraatu nutti agarsiisa. Gara harka ishee bitaas sooromuu fi ulfinatu jira. Karaa ishee karaa namatti toltuudha. Karaan daandii waaqayyoo. Daandiin ishee daandii nagaati. Daandii waaqayyoo. Ishee warra jabeessanii ishee qabataniif muka jireenyaa ni taati. Daandii waaqayyoo. Warra jabeessanii ishee qabataniif isaanitti ni gammaddi. Waaqayyoo ogummaadhaan hundee lafaa jabeessee uume saba waaqayyoo. Waaqayyoo ogummaadhaan ibeera. Hundee lafaa jabeessee kan uume, hubannaadhaan ibeera. Bantiiwwan waaqa jabeessee kan dhaabe, beekumsa isaatiin burqituuwwan callabbaa'oon ni futta'a. Duumessoonnis fixeensan ni coccobsama. Waaqayyo akkatti dubbata. Yaa ilma koo ogummaa fi dubbii gargar baasanii hubachuutti jabaadhu. Ija kee dura akka dhaabaman hin godhin. Ija kee dura akka fagaanne si fuuldura akka jiraatan taasifadhu jedha ogummaa. Har'a ogummaa barbaaduudhaaf kitaaba qulqulluu kan dubbisu jira. Beekumsa barbaaduudhaaf kitaaba qulqulluu dubbisaa kan jiru jira. Kanaaf kitaaba qulqulluu yoo dubbinne, jecha isaa yoo dhageenye, jecha qulqullootaa, jecha duuka bootaa, jecha wareegamtootaa yoo dhageenye beekumsa arganna, jabina arganna, jireenya ittiin arganna. Isaasiif jireenya morma kee, isaasiif jireenya morma keetittis miidhagina ni ta'u. Yommuu ati nagaadhaan karaa kee irra ni adeemta. Miilli kee si hin gufatu. Yommuu ciiftu hin sodaattu. Yommuu raftu hirribni kee mi'aa ni ta'a. Naasuun dingata badiinis jallatoo qabaatus yommuu dhufu hin sodaatin jedha. Egaa namni ogummaa qabu yookiin immoo jecha waaqayyootiin jiraatu hin sodaatu, jabaatee dhaabbata. Waaqayyoo amannaan yookiin immoo nuti waaqayyoof amanamnee jiraannan jabina arganna. Yaa saba waaqayyoo, waaqayyoo wajjin yoo jiraanne waa hedduu arganna waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoo amanannaan nuti ni jabaanna. Miilli keenyas kiyyoo badiitti hin kufu. Waaqayyo nu eega waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoo wajjin yoo jiraanne jabina arganna. Nuti waa hunda gochuu yoo dandeenye, waaqayyoo yoo amannee jiraanne waa hedduu nuuf godha waaqayyoon. Kanaaf nu cimnee dhaabbachuu qabna. Nama si amanatetti si biraa taa'utti wanta hamaa hin yaadin jedha. Nama nu amanatee yookiin nama nu wajjin jirutti hamaa hin yaadin, qajeelummaa yaadiif, waan gaarii yaadiif jedha waaqayyoon jechuudha. Nama nu amanatee wajjin jiraatutti hamaa hin yaadinii fi yaada qajeelaa yaadiif jedha. Egaa namoota nu wajjin hin jiraatan, namoota jecha isaa dhaga'an, namoota waaqayyo wajjin odoo nu wajjin jiraatan hamaa yaaduuf hin barbaachisu. Kanaaf ogummaan kan barbaachise waaqayyo ogummaadhaan lafaaf samii tana uume yookiin immoo ogummaa isaatiin nuti yoo har'a ogummaa qabnu waliif qooda jirra. Ogummaa arganne hoodha ogummaan ani qabu kana ogummaa kiyya kana qabaadhu jedhee kan kennaaf jiru jira. Ani har'a baradheen jira hoodhuti kan baradheen kana itti fayyi jedhee kan kenni jira. Ani har'a faarfadheen jira hoodhu kana faarfadhe kana akkatti faarfadhu kan jedhee ogummaa qabu qoodeef jira. Yaa saba waaqayyo, waaqayyoon garuu beekumsa isaa kennaa inni qabu nuuf kenne jechuudha. Waaqayyo nuti yoo kennaa waaqayyo nuuf kenne itti fayyadamaa jirra. Kanaafuu kennaa waaqayyo nuuf kenneen akka itti fayyinu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Gorsa inni nu gorfatuunis akka fayyinu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1. Yaa ilma koo gorsa koo hin irraanfatinii, abboommota koos yaadatti qabadhu kan jedhudha. Kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiisee, galanni abbaadhaaf, galanni ilmaaf, galanni hafuura qulqulluuf,
galanni fannoo isaatiif, galanni deessoo haadha isaatiif, galanni ergamoota isaatiif, galanni duuka bu'oota isaatiif, galanni raajota toloota isaatiif yaa ta'u baraa haga baraatti. Amiin.